galatoomii haala yeroo kanarratti naaf feertanii marii akka taasisu godhuu keessaniif galatoom. Dubbiin dubbii ulfaataadha. Dubbii akka salphatti ilaalamu miti. Dubbii akka salphatti ilaalamu miti. Nu akka dhiira Oromootti duraan dursee hadda waltajjii shamarranii kanarratti affeeramee yaada kennachuu kootiif galatoom. Dhimmis dhimma shamarraniitii fi dhimma dhiiraati. Jarateenna duraan dursee dhiirri Oromoo wayita lammii biraa fuunu iyyuu baxaabbaxuu loluu asirraa waa balleessuun waan biraati. Immoo dhiira Oromoo akkamitti qabannee hojii jiraannaan waan biraati. Himata wallaalanii hayyicha abaaranii bitata wallaalanii gabaa abaaranii jedhan. Hadda dhimma fuudhaaf heeruma rakkoo dhiira Oromootiif shamarran Oromoo gidduu jiru furuudhaaf asin affeeruu keessaniif irra deebi'ee sin galatoomfadha. Abdii Xayyib Waaqoo faranjii yoo fuudhe maal oluun barbaachise? Dhiirri Oromoo ka biraa intala biraa fuudhee suuraa poosti godhu maaf huccuun barbaachise? Maaf huccuun barbaachise? Akka dhiira Oromootitti coqqanamnee jirra. Baddalamnee jirra. Hanga imimmaan ni jedhee boota akkatti. Imimmaan tuna dhufa. Akka nu baddalamne imimmaan tuna dhufa. Akka ba'uuf hin taane qofa. Akka hin boonne qofa. Imimmaan tuna dhufa. Maali kun marti? Ba'aa nu baannee deemaa jiru. Rabbi qofa beeka. Nu an Oromootti nuuf beeka. Yoo dhaqee dubbise garuma ta'e naa ta'u miseen jiraan ta'e gara ta'een ta'e dhaqee dubbise argaa dhiira biyya Arabaa. Argaa dhiira biyya Arabaa jedhamaa nu arrabsaa nu dhiibaa gaafa faranjii fuudhe maal oluun barbaachise? Maal oluun barbaachise? Maa Facebook irra lafa dhiituun barbaachise? Ani indoo maal jedhee bilsiginnaan Oromoon akkan dhalchine jette. Oromoon akkan dhalchine jette. Bililleen as jirtaa, timireen as jirtaa, Yasriin as jirtan na dhageeffadha. Oromoon maal dhalchine? Maal? Oromoon halkan guyyaa dhalcha adabatee rafu jedhe Shimallis Abdiisaas bahe. Morka isaatiif timiree fuudhee 18 yoo itti dhalchee mishkila. Morka isaatiif bilillee fuudhee 18 yoo itti dhalchee mishkila. Akkasuma Yasriillee fuudhee yoo itti dhalchee mishkila. Yoo achi kaan dhiirri maa afur fuudha isintu morma. An dhugaa dubbachuu isinuma dhaabadhee isinitti hima. Yoo fuudhuuf keessaa isin gaafatan isintu lola. Waan keessan kana wallaalle nu dhibe. Dhimma keessan kana yoo kaasu imimmaan tula dhufa. Imimmaan tula dhufa. Ayyee asin dura bilillee maal jedhee keessaa si barreessan? Shimallisin dhalchinaadhaa fuunee walitti dhalchinu jennaan argaa dhiira biyya Arabaadhaan jette. Anillee maal jedheen na keessaa mul'ataatti naafsa fuudha. Taphaaf sin barbaadu ergadhee si fuudha. Amma tana erga jarreen jara lama seera hunda guutee sittan dabalama jennaan akkasi akkanatti rakkanne.